Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii ogeettii mo'aa televezyiinii mo'aarraa isiniif darbudha. Torban darbeegaa addee muluu qaabataa wajjiniin turtii taasifnee kutaa tokkoffaa isaa simbiraan geenye dhimmoota garaagaraa waa'ee hojii isaanii ilaalchisee jechuudha. Hojii tola ooltummaa akkamittiin hojjechaa jiru, hojiin kana akkamitti hojjetu, hawaasni keenya hubannaa maalii qaba, hojii tola ooltummaa hojjechuutiif dhimmoota jedhaniif kanneen biroo kaafnee haasaa turreerra. Kutaa lammaffaa isaa kunoo qabannee isiniif dhiyaanneerra, isinis nu waliin turaa. Turtii gaarii. Addee mulumee mul'atii gatii nama baasisaa laata? Gatii guddaa nama baasisa. Maaliif anama fakkeenyaaf akka mul'ata kana karaa nama meeqaanatti dubbatameera, anis keessa kootti waaqona dubbateera, natti dubbateera gadi keessa garaa kootiitti. Garuu lakkoofsuman dhufetti waan adda addaa mudata. Akkas ta'een dubbadha. Yeroon dubbadhutti namoota baay'een galu. Maaliif mul'ati dhoksaa jira, mul'ati akkuma ittiin bakkeetti argamu jira. Mul'ati immoo callumatti ati ofii keetii hojjettu jira. Kanaafuu namni si'a baay'ee akkan argamu arguu barbaadu maa isheen maal hojii deddeebitii beeruu waamta tokkoon argamu jedhu. Ani garuu beeka anaaf waaqayyo ol beena. Garuu jechi namootaa suni baay'ee nama deessaa gatii na baasisa. Amma fakkeenyaaf yoo wanti sun bakkeetti hin argamu ta'e akka waan hojiirra ooleetti hin ilaalan namni keenya. Kun immoo mul'ata wannoo namootaati gamaan waan godhan hin jiru. Garuu gatii nama baasisa. Gatii ma baastee immoo gochuun waaqa osoo dandeessinaan baay'ee gaariidha. Kun eebba guddaadha yaada. Ulfaadha. Tolee addee muluu gaama hojii isin biyya keessatti hojjechaa jirtan waa baay'ee isaa kaasnee haasofneerra. Meemmoo gara biyya keessaniittan isin deebisaatii addee muluun adeemsi isaanii Noorweey maal fakkaata ture, akkamiin gara biyya sanaa deemanii isa jedhu kaafnee haasofne. Galatoome. Ani kanin deeme akkuma dubbadhe bara 1983 akka lakkoofsa faranjiitti karuma warra duraan yeroo mana dhaakee ture na gargaaraa turan sanatu scholarshipii na kennanii isaanin naqee isan naqees isaanuma wajjiniin isaanuma na gargaaree mana barumsaa koo baradhee hojii itti fufee hojjechaa jira. Amma garuu hojii sakana turra naa caaleenaan immoo hojii sana dhiisee as dhufee as jira jechuudha. Kanaafuu isheen anaa fi baay'ee olmaa guddaa naa ooltee waggaa kan hundumaa bara 1984 dura akka kan faranjootaatti kan nuun ol barre ishee jini ituun kutaa shanaffaa jiruuti. Utuu sadarkaa tokkoffaa barachaa jirtanii wal bartan jechuudha. Mandiirratti achi dhufanii mishineerii ta'anii ol dhufanii achi dhufanii maatii isaanii wajjiniin achitti ol barre jechuudha. Erga yeroo sana kaafne nuun olumaa wajjin jirra. Baay'ee nama kabajamtuudha. Baay'ee nama jaalladhu, nama fakkeenya guddaa naa taate, nama takka toles toluu baates mijaa'eefis mijaa'u baates sirmamtuun wannoon gootumatti fufti. Kun anaaf isheen fakkeenya guddaa naa taateetti. Baay'ee na jajjabeessitee baay'ee akkammoo mooraalii koo naa kakaaste akkan deebi'ee biyya kana dhufee ijoollota wajjin deebi'u ati nu battaa dhaqinaan jette yeroo hundumaa na gargaarti na bira dhaabatti. Akkasiin asitti hojii hojjettaniif jechuudha. Na wajjinis dhufteetti isheen si'a lamaan tokko mucaan ishees na wajjin dhufeera. Baay'ee mul'ata guddaa qabu biyya kana baay'ee jaallatu. Baay'ee mararsiifatu saba Oromoo. Mee bara sana gaasannatu sadarkaa tokkoffaa barattaniiti kan sun ishee wajjinii wal bartanii barri ari'atamaa sunis baruma sana natti fakkaata. Yeroo sana gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattaniittu. Mee ari'anni yeroo sanaa maal ture? Akkam ture mee? Nuuni dargaggoota bara sana bara dargii dargaggoonni waldaan naqinaa jedhanii dhorkanii jechuudha. Kanaafuu nuuni ituu nuuni faarfannaa shaakalaa jirru waldaa mandiikaa dhufanii nu fuudhanii mana hidhaatti nu geessanii. Isa gaasa irratti hundumaa dura abyootii jennaan lakkii hin jennuun isa irratti kan baay'ee olitti deddeebi'u guddaan kan ture. Nuufi kan caalu kan biyya lafaatiin abyootiidha. Lubbuu keenyaaf immoo kan nuuf du'ee nuuf fannifamee inni gooftaa Yesuus jenne. Isa irratti gaasiya 5-6 tokko nu baasu nu gashu ketteenitii baay'ee haala cimaaf haala ulfaatu ture jechuudha. Mee reebichi faa tureera yeroo sana?
Baay'ee reebicha ture, reebicha akka hin taanetti ture. Reebicha cimaa ture. Ganama gana barii dhufanii nu baasanii ispoortii, militarii ispoortii wayii nu hojjechiisu. Karaa shimaltokkee fa'aa kanarra nu geessu. Karaa adda addaatti nu geessanii akka nuuni eenyaa fa'aa kan jedhamu jira. Achi fa'aa irra nu geessu barii sana. Yoo dadhabdee ati kuftachumatti si reebuu, si dhiitu, sirra deemuu. Haala gadheedha yeroon isaa garuu gooftaan maqaan isaa ulfaatu inni nu dandeessisee kennu dabarse malee baay'ee cimaadha. Lola sanaan yookaan immoo haala sana keessatti dugdi keessan akka miidhame tuqxanii turtani sila miidhama sana booda kan isin ishee wajjiniin wal bartan. Ishee isa duraan ol baran maaliif afaan Ingiliffaa nan jaalladha achi ishee bira dhaqeenii si biraan hojii jedhaa gara fuulduraatti mana tamaarii kootti fufee baruudhaaf jedheen. Maal hojjechuu barbaaddaa naan jette naani ijoollee wajjiniin taphadha ijoolleen eegaan jedheen lakki ani san qabu hojii kan biraan qabaa itti isheen beekama teestina gochuudhaaf fakkaata. Achi booda margaamuu hin dandeessan waa'ee noottee dheen hirkaa fuudhee itti agarsiise. Achiiti ayes okkee garuu kana miti ati ijoollee barnaa eegeette yeroo san ol barree waggaa tokko booda kan yookaan ji'a booda natti fakkaata kan hidhaan dhufe isuma irratti kan isheen haadha nuu taate Bible study qabna turre mana isheetti laanchi taayimii achitti tola garraa achitti waliin obbolooti baay'een kan Noorwee jiran isas kan jiran jiru isaan wajjin Bible study godhan achitti isheen baay'ee nama gooftaa jaallattuudha yeroo wanti kun takka ture ta'ummoo ittuma fuftee jechuudha nu gargaaru. Firummaan keenya isuma irratti jalqabame bara sana kaasee moona oolumaa wajjin jirra jechuudha. Ishee wajjin egaa achitti firummaa eegaltanii gara Finfinnee kanas ishee wajjin dhuftan natti fakkaata jalqaba. Isaan darbanii deeman ergasii booda isaanii haalli tokko mijaa'uu dinnaan deebi'anii gara Noorweetti deeman. Garuu sanas haa ta'u kanas haa ta'u ani kifli ergasii booda nan bahee mandiiti gibbiin naqee kifli kutaa 7ffaa baradhee achiiti 8ffaatti darbee laqqamteeti mana hojii harkaa tokko nargadhee achi naqee. Achi 8ffaa kutaa 8ffaa ministirii koo fixeen immoo asnaa ergite gara Finfinneen dhufee 9:12 Finfinnee kan baree booleetti hojjechaa hojii harkaa hojjechaa immoo achii baree jechuudha. Malee isheen hin turre yeroos namoota ture kan na gargaaran kan isheen naa keessa jechuudha. Yeroo ammaa kana addee Muluun maal hojjechaa jirtu achitti biizinasii isin hojjettan jira laata? Ani nyaata hojjechuun jaalladha. Mana nyaataan qaban ture. Amma garuu mana nyaataa sana baay'ee namoonni hin jaallatu jechuudha. Mana nyaataa sana cufeen as dhufe jechuudha maaliifi achituun hin jiraatin hojjetamuun hin danda'amu. Kanaaf mana nyaataa sana cufeen as dhufe jechuudha. Kanaaf ammoo hojjechaa hin jiru achiitii isuma kanarratti hin xiyyeeffadhee jira jechuudha. Yeroo deebi'u immoo nan hojjedha jechuudha. Nyaata hojjechuun nan jaalladha jettaniitu mul'atuma achii qabattan sana natti fakkaatama meeshaalee ittiin nyaati hojjetaman maal kanallee konteeneraan feetanii biyya keessa galee akka jiru natti dubbattaniitu ijoollee shamarranii kanas leenjisuu fi akka isaan hojii ogummaa kanaan leenji'anii ittiin hojjetanii of jijjiiruu danda'aniif mee haala isaan nu taphachiisa. Maayinni ani yeroo hundumaa kan natti mul'atu tokkoffaayan faranjoota bira waggaa baay'ee tureera. Kanaafuu nyaata faranjootaa hojjechuu nyaata wanta barbaachisaa ta'ee qaamni keenya waan barbaadu hojjetanii nyaachuun anaaf kun wannooma natti tola. Kanaafuu yeroo achi dhufu Noorwee dhufu hojii adda addaan qaban ture garuu hundumaarra kan hin caalchisadhu amma hojii nyaataa sana natti tola. Kan amma yeroon ijoollonni tokko biyya Arabaan naqu asis immoo hoteela keetti nan argaa dammaqaa minnan isaanii hojii nyaataa kanas immoo xuruutti hin qaban. Kanaafuu keessa koo ansa dhumaa maaliin hojjedhee mana barumsaa guddaa tokko kompiitaroota kanaa fi meeshaalee nyaata ittiin bisheessanii kan naa kennanii mana barumsaa san waggaa dhumaa irratti hojjedhee achanii keetiringii yookaan kan kafteeriyaa jettu asitti akka jedhama isa kan mataa kootiin geggeessan ture jechuudha. Akkuma carraa ta'e manni barumsaa sun yeroo cufamu meeshaalee san hundumaa naa kennanii jechuudha jarri. Birrii kuma baay'eetti kan lakkaa'amu. Isa naa kennanii isan fidee dhufe. Amma kanaafuu kan natti tolu maayinni akkamittiin jira wanti hojjetamu garuu akkamittiin akka hojjetan hin beekan shamarroonni namoonni tokko keessumaa immoo gara naannoo baadiyyaa kan yookaan gara godaatti kanaati rakkina kun hin jiru amma nuun biyya sanaati akkuma kilaasii
kan barsiisu jechuudha nyaata hojjeta nyaata asii garuu badaan jiru akka sana kee lixanii kanaafidha kan an keessi koo na gubatu ijoollummaa maatii jalqabda biyya sana nyaata bisheessu maaltu barbaachisaadha maanni nyaata kee fedhu sitti agarsiisuun baratta asii garuu hin irratan amma ijoolleen fakkeenya asitti kaarotii nyaatu ijoolleen xixinnoon asitti amma namuntu maqaa kaarotiidha waan argeen beeku kanaafuu baay'ee wanta irratti jiraachuudha. Nyaata fayyummaa keenyaaf barbaachisanii nyaata madaalawaa nyaachuu irratti. Kanaafuu isan itti fufuu barbaada jechuudha. Amma akka kolleejjii keessatti kan isin laattan moo akkamii haalli leenjii isaati? Ganaadha kan jalqabna nuuni ammaaf kompiitara kan jalqabe manni yeroo dhumu nyaatuma sasalphaa akkamittiin gatiin isaa tun mi'aa'een namni tokko bisheessee nyaachuu danda'a. Amma xaafii irraati nuuni ayiranii duwwaa arganna yeroo hundumaa amma coggaarra namoonni kan dhukkubfatan jiru kan nyaati xaafiin itti ulfaatu jira miti akkamittiin namoota kana even obstaala keessatti yookaan kilinikatti yookaan namni tokko dhaqee baratanii baanii dhaqanii kan hojii isaanii banatanii illee bisheessanii kennuu hin danda'u kan jedhudha mul'anni koon kanaadha baalii fi nyaata salphaa dandeenye beenne qopheessine guyyaas ganamas galgalas buddeen xaafiiti namoonni tokko mama dhukkuba kan qaban itti ulfaata kanaadha gaa mul'anni koo kanaafuu kamittiin nyaata salphaa hojjennee nama biraan ga'uu danda'ama yeroo keetuun gubiin horii keetuun gubiin ittuma baay'ee rakkatiin ta'uun danda'amu hin danda'u eeyyeen danda'a gochuun dandeenya eeyyeen dandeenya garuu barumsa isaa qabna hin jiru inni irrata kana jechuudha. Sabarsiisuuf karoorfattaniirtu baay'ee waan gaariidha. Tolemee addee Muluun egaa yeroo ammaa kana leenjii kanatti deebitanii leenjisuuf akka jirtan karoorfattanii akka jirtan dubbattaniitu mee aadaa hojii biyya kana keessa jiruu fi biyya sana keessa jiru kaasnee dubbannuuti gama dubartootaa irratti xiyyeeffannu mee dubartoonni achitti siyaa'ina akkamii qabu innas immoo mee maal fakkaatame lamaan gidduuyyuu waan deemtanii fi adda baasuun isinitti hin cimu jedheen. Hin cimu waggaa baay'ee fi gidduu deddeebi'ee ilaa wanti aadaa keenya wajjin faallaa deemu jira. Garuu nuuni akka ijoollee waaqayyootti miijanni keenya hundumaa nuuf maa'inni sagalee waaqayyooti. Maa'inni waaqayyootti hin tolaa waaqayyoon hin gammachiisaa kan jedhu yaadan ofii kootis baay'ee. Ammachiitii fakkeenyaaf waan hundinuu jira gadhiisiidha. Waan barbaadde gochuun mirga keeti. Wayyaa akka barbaaddetti uffachuun akka fedhetti deemuun mirga keeti. Kanaafuu nuuni ijoollee waaqayyoo kan taane maal fudhanna wanta gaarii ta'ee wanta bareedaa ta'e fudhanneetu isa kaan immoo yoo dandeenya gorsinatti himna garuu dhiifnee bira dabarra. Ani garuu biyya sana kan natti tolu tokkoffaa baay'ee namatti tolu yeroo hojjetanii hin goototamanii maalii saayina qabu tokko lammaffaa immoo dubartiin dhiirri akka biyya kanaa wanti baay'ee faallaa deemu jiru oluma qixxee hojjetaa anamma maqaa waaqa ulfaatu malee abbaan manaa koos nyaata isaa ka'eema hojjetatee qajeeshinee nyaanna ol gargaara mijaadha waan hundinuu abidda qabsiisuun naquu kasala qabsiisuun naquu maal hin jedhu kanaafuu namoonni ol gargaaru haalli isaas yeroon isaas hin ayyama asiiti garuu baay'ee rakkatu keessumaa amma naannoo baadiyaatii qoraan falaxuu turreera bishaan fiduu turreera maal jechuu turreera maal jechuu turreera dubartoonni baay'ee rakkatu baay'ee gatii guddaa baasu kanaafuu baay'ee garaagarachiiti amma baay'een isaanii ministeeronni dubartootaa hojii guguddaa kan qaban dubartootaa motorsaayikiliin ofu makiinaa guguddaan ofu waan baay'ee guguddaa hojjetu asii garuu carraan sun hin jiru kanaadha garaagarummaansa. Gama biraatiin egaa dubartii fi dhiirri wal qixxeedha hojii isaanii irratti siyaa'ina qabu wal gargaaru wal deeggaranii hojjetu inni kun immoo biyya keenya keessatti reefus biyya guddataa jirtu waan taateef rakkisaa ta'uu danda'a. Meeshaan mijataan wanti mijataan haalli mijataan dhibuu danda'a. Mee gama biraatiin hojii irratti isa ta'u mana barnootaa keessatti egaa dhiiraaf durba gidduullee achis garaagarummaan akka jiru namoota tokko wajjiniin turtii yeroon taasisu wanti dhaga'u sun jira. Mee inni sun isin biratti maal fakkaata mee dhiiraaf dubartiin achillee xiqqaattu malee dubartiin hin dandeessu wayii jira?
akkasin jedhu garuu dubartoonni achiiti baay'ee si'a lamaan sadan tokko hin beeku dhageessaniittuuf hin dhageenye keessan hin beeku asiitii walitti qabama guguddaa irratti fakkeenya dubartoota Noorwee fudhataniitu isaan haasaa hin dhageeran reediyoo irrattis dhageera televezyiiniis dhageera isaan takkaamayyuu wannoon kennan hin sarmaniyyuu yoo namni jedheyyuu isaan dhimma isaanii miti garuu mul'ata namoonni tokko tokko dhiironni tokko tokko hin jedhu kan dubartoota ceephaa barbaadanii jiru ammoo ayyuu achi tokko tokko garuu amma kanaatti hin mul'atu guddatee mul'ateen argamu fakkeenyaaf amma yerootti biyya sana dhuftu dubartii kabajii ijoollee keenya kabajii jedhanii si gorsu. Nama biyya biraatti deemu. Baqataan yeroo dhufu itti himu maaliif nuuni hundinuu wal qixxeedha kabajuunii fi jaallachuun barbaachisaadha jedhu kanaafuu baay'ee gaariidha sitti tola. Namni garuu si'a tokko tokko iddoo tokko tokkotti mul'ata mul'ateen argama dhibbaa dhibbatti dhiibbaan dubartii irra jiru jechuu hin dandeenyu jiran argama garuu akka baay'ee waaqaaf lafa asiifachi walitti fiduu hin dandeenyu. Sasii wajjin waliin madaalu jechuudha. Takka walitti hin dhufu baay'ee garaagara. Mee asii mee dubartoonni hagam miidhamanii jiru jettanii yaaddu mee dubartoonni as jiraatanii kanaan hagam miidhamanii jiru jettanii yaaddu. Garaagarummaan yookaan immoo gaabbiin bal'aan gidduu jiru kun hagam dubartoota miidha. Amma fakkeenyaaf gargar fagoodhaa dheer maaliif gargar fagoodhaa dubartiin tokko kaatee mucaa godhatti waggaa tokkoof mana turuun mirga isheeti. Yoo damooza qabdi ta'e horiin ishee kaffalamee fi mana turti amma mucaan waggaa tokko guutuutti. Amma immoo qajeeshaniyyuu abbaanis immoo fudhachuu hin danda'a jedhameera. Abbaanis ol qixxee gargari haati dubartii duwwaa ta'uun dirqama miti jedhanii qajeeshaniiru. Fakkeenyaaf asii amma ani hin beeku ji'a amma meeqa dubartiin tokko deessee mana turtu hin beeku. Amma ji'a afuritti guddateera yoo dogoggoruu baadde. Amma gaan kun baay'ee garaagara. Yoomayyuu ati immoo hojjetaa mootummaa yookaan hojjettuu ta'uu baatte immoo mootummaan sun deeggarsa sii godhu jira. Kan ittiin ijoollee oofan jira. Isaan sii bitu waan adda addaa sii godhu sii guutuu jechuudha. Waan daa'imaaf barbaachisu. Waan daa'imaaf barbaachisu yeroo nuti ittiin oofan kanaa waan akkasii godhu tokko. Lammaffaa immoo biyya sanaa kan si dinquu ijoolleen amma waggaa 10 meeqaatti kan ilkaaniin kaffalanii tola akkamamu wallaanamu mana qorichaa yeroo dhaqanii jechuudha. Ilkaan isaaniis tola ilaalamu waggaa waggaatti si'a tokko dhaqanii cheekaappii godhu jechuudha. Maatiin irratti waan wannoota dhiphatan hin qaban. Fakkeenyaaf amma biyya kana harka caalu kan hin arganii haadholiidha kan ijoollee jin rakkatu. Galgalas. Amma fakkeenyaaf isheen yoo jidhattee abbaatti dhiistee deemti. Waan haati mana teessee rakkattuuf hin qabdu. Kanaadha baay'ee garaagarummaa guddaa qabannin siin jedheef kanaadha ol caala waan baay'ee garaagara jirudha. Aadde Muluu aadaan jireenyaa hawaasa biyya Noorwee maal fakkaata? Aadaan jireenyaa kan keenya wajjiniin garaagarummaa akkamii qaba? Keessumattuu mee gama waaqeffannaatiin? Waaqeffannaan achiiti akka namoonni jedhame nama fakkeenyaaf biyya faranjii amantiin hin jiru jedhu garuu miti. Fakkeenyaaf amma warri Noorwijaaniin guruupiin tokko jiru yeroo hundumaa waggaan haaraa galee ji'a tokko coomaaf sagadaanii janawaarii guutuu fuula waaqa dura turu. Biyya sanaaf kadhatu lammii sanaaf kadhatu akkasi. Tokko lammaffaa immoo amma nuuni waldaa afaan Oromoo tokkummaa wangeelaa jedhamee jira Osloo. Waan tokko rakkina qabdannee shubbisnee kadhannee maalinnee faarfannee galla kan jechuudha. Akkati gooteedha maaliif private akka kan kootittis an qophaa koo akkan 24 hours ati dandeenya sa'aatii 24 faarfachuu hin dandeessaa kadhachuu hin dandeessa. Garuu akkasii hojii dhiiftee maalitti asiif achi hin deemtu. Yeroo qaban hundumti isaa yeroodhaan pilaaniidhaan gootaa waan tokko akka jedhamu sana miti. Yoo garuu akkuma biyya kanaa ta'uu baateeyyuu. Yeroo baay'ee amma namni maal dubbatu namni hundumtu hojii isaatti waan fiiguu fi yeroon waaqeffannaan jiru namni waaqeffatu ilaalcha jedhu qabu namni. Inni dhuguma ta'uu hin danda'a maaliif abbaan manaa isaati manaa sin hojjetu. Waan hundumaa ekonomikaalii of danda'uuf hojjechuu turreera. Yoo mataayyuu dhibbaa dhibbatti waa'een amantii waama kufamee irraanfatame miti. Garuu dhuguma dhadhaa hojiinsa namatti cimaa akka saasii yeroo hundumaa ol arganii kadhatanii afuuraanii akka saasiitti jiraachuun hin rakkisa. Haala jiruu haala hojiitiin kan ka'e jechuudha. Baay'ee ni cimaadha.
Akkamiin amma dhaloonni hammaa kun abbootii yookaan haadhotii namoota gurguddoo maanguddoota isaan dura jiranirra aadaa kana aadaa waaqeffannaas haa ta'u aadaa isa kan dhuunfaa wanuma garaagaraa kana mee dhaalaa fudhachaa jira jettanii yaaddu? Noorweeti moo Itoophiyaa kee? Mee gamoo lamaan isaatiiyyuu nu kaasaa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa yoo dubbanne xinnoo kan amma ani argu si'a baay'ee ijoollee barsiisuu fedhanii dafanii ijoolleen abboolii fi haadholii biraa iddoo kan biraa dhaqu. Kun ijoollee irratti dhiibbaa guddaa akka inni fidaa jiruun arge. Maaliif abbaa kee fi haadha kee irraa seenaa qorattee yoo bartu ta'ee waa'ee lammii kee maatii kee waan tokko aadaa tokko ta'e laatti deebitee hin bartu taanaan irraanfachaa dhuftaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuun dur yeroo ijoollee turre akkamittiin akka waa'ee nyaataa kadhannee akkamittiin akka nyaannu nu barsiisan. Amma fakkeenyaaf qooqaan hin beekan namoonni keenya ijoolloonni keenya jechuudha bara kana biyya kanaa nuun amma yeroos barre. Mee akkamitti qooqaan kadhatamu? Yeroo ituun nyaatiin dura maal jennee faarfanna nuuni akka faarfannaatti jechuudha. Harka keenya kegoone yaa Yesuus koo nu eebbisi kan nuuf dhiyaate irbaata nuuf siifa akka ta'utti maqaa keetiifis galata. Ameen. Ituun nyaatiin kun ituun nyaatiin. Erga nyaanni raawwanne immoo jechuudha. Yesuus galateeffannaa nyaachistee waan nu qubsiteef isa kanarraa kan caalu maaddii waaqaat nu sassabi. Ameen. Akka ittiin barre. Kun immoo yeroo nyaatamee raawwatamu galateeffamu. Ittiin galateeffannu. Amma garuu gaduma jennee xinnoo isheeyyuu galateeffannee ba'uudhaafu yeroo hin qabnu. Kanaadha xinnoo qabne rakkinni jiru kan natti mul'atu biyya Itoophiyaa kee. Gara Noorwee yoo dhanne immoo baay'ee nama gaddisiisa dhaloonni kun badaa waldaa dhaqaan jiru. Waldaan qullaadha. Warruma jaarsolii warra durrii warra biyya mishineerii ta'e biyya adda addaa tureetu dhaqaa. Garuu kadhachaa marra malee waldaan dhaloonni generationiin kun dhaqaan jiran. Mee walumaa galatti egaa dubartootaaf ergaan dhabdan jedhee yaada. Dubartoonni keessumattuu hojii isaaniitiin akka milkaa'anii fi kan baratu barumsa isaa kan hojjetu hojii isaatiin cimanii akka ba'aniif ergaa isin dhaamtaniif maaltu jira? Ergaan dhaamu ijoollee durbaa ilaalchisee baay'ee kan hin adaraan jechuu barbaadu gaa'ela duraa irratti ilaaluu irratti yaadamu nama sana wajjin xuruu godhanii ol baruu akka sagalee waaqayyootti immoo nama sana ilaaluu wayya ariifachuurra baay'ee barbaachisaadha kun maaliif carraan isaan qaban sima tokkodha. Oomaan jedhu garuu oomaa jedhanne an akka ofii kooti baretti akka dandeettii kootiitti baay'ee barbaachisaadha kun namni tokko of eeggatee maalummaa isaa eegee ulfina isaa kabaja isaa eegee akka sagalee waaqayyootti murtoo keessa lixuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko lammaffaa mutu gaa'ela lixinitu mana barumsaa isaanii fixanii anatti tola kun baay'ee dhaamsa guddaadha daraa kan hin jedhuudhaan. Maaliif gaa'ela keessa lixanii eeyyee barachuun hin danda'amu. Garuu yeroos nama lama ta'anii murteessu kanaaf wanti baay'een mudachuu hin danda'a. Kanaafutu yeroo qabanii yeroo isaanitti maa'ee ba'anii itu mana barumsaa isaanii fixanii. Gaa'ela isaaniitiin dura. Inni sadaffaan amma shamarrummaa fi wayyaan isa ta'u wanti dibatanis isa ta'u wanti kaatanis isa ta'u hin dhufa. Sana miti nuun vaaliyuun keenya eenyummaan keenya kan inni irratti miijanamuu qabaatu dhala namaa ta'uu keenya irratti. Of kabajuu qaama keenyaaf kabaja kennu jireenya keenyaaf kabaja kennu yeroo sana wanti hundinuyyuu hin dhufa. Haadholiin faammoo keessumaa warra heerumanii mana qaban immoo erga heerumanii booda baqqaan heerumeeradhanii tu of gadi buusan ta'ee innayisan ta'ee kabajaaf ulfinaanii jiraatanii itti tolee jiramni wanta godhan sana hunduma gammachuudhaan itti fufanii natti tola si'a baay'ee darbee kanatti argama. Kanaafuu ani kan hin dhaamu yookaan kan hin jechuu barbaadu kanaadha. Baay'ee barbaachisaadha kun. Warri immoo waamicha adda addaa qaban gara fuulduraatti maalan godhaa attamin taa kan jedhani wanta tokko erga maneen itti lixanii erga gochuu barbaadanii ittuma fufuudha. Gara boodaatti deebi'uun gaarii miti. Amananii itti lixanii rutaanaa waan suni
kan waaqotitti na hubannaan karaa tajaajilachuu kooti karaa waan tokko gochuudhaaf milkaa'ummaa yookaan fiixaan ba'umsa argachuudhaaf waaqayyo wajjin ittuma fufuudha. Kuni ani adaraa kooti. Mee maatii keessan wajjin wal barsiisaa? Maatiin koo bammanaan koo Noorwee jira. Baay'ee naman jaalladhu naman kabajuudha. Baay'een galateeffachuun barbaada. Si'a baay'ee yeroon waggaatti 3-4 biyya kanatti as deddeebi'u achiitii waan barbaachisu hundumaa godhee eegee waan karaa na barbaachisu na deeggaree na qabee jira. Kanaafuu baay'een galateeffadha. Waldaa kiristaanaa koo soorrachi jiranii naa kadhatu waa'ee koo baay'ee yaadu na gargaaru na bukkee dhaabatu isaanis nan galateeffadha. Akkasumas immoo namoota na bukkee dhaabatanii oomaan jedhu mul'ata waaqa si kee kaa'e kuni yooma fandii argachuu baatte illee dhaxxee yaaluun kee kun ikkoo baay'ee gaariidhaadhanii kan na jajjabeessanii kan meeshaa yeroos konteeneratti guuranii dhufanii na bukkee dhaabatanii fandireezii yeroon godhu dhufanii yeroo isaanii kennanii na bukkee dhaabatanii waan tokko fidanii dhufanii nu wajjin dhaabatanii baay'een galateeffachuu barbaada. Obboleettii koo eebbisee baay'ee galateeffachuun barbaada. Na wajjin dhaabattee tajaajila kana jabaadhoo maan jedhu jettee fandii tokko tuun argatin akka kanatti nu wajjin dhaabattee halkaniif guyyaatuun jedhin horii isheetti tuun hafi gargaarsa tokko malee waan tokko malee waggaan manaaf akka kana na bukkee dhaabattee kadhannaadhaan na gorsuudhaan jabaadhu naan jettee na wajjin dhaabattee kanaafuu waaqayyo mana kee eebbisuu jireenya kee eebbisuu ammas hojiitii qabatteertu kana waaqayyo waaqni Israa'el si eebbisuu baay'ee fayyaa ta'e jechuun barbaada. Namoota adda addaa kan hin irraanfadhees keessas alas hundi keessan galatoomaa waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu ulfaadha. Tola ooltummaa jechuun tola jechuudha. Tola jechuun gatiin kan ittiin baane jechuudha. Tola jechuun tola wanta baasii of keessaa hin qabne kana naa godhiif sana naa godhi kanan sii godha kanaan naa deebisii wanta of keessaa hin qabnedha tola ooltummaa jechuun. Tola jechuun amma kaffaltiin waa baay'eedhaan yeroo tola namaa ooltoo xe'umnaa hojii nama gargaarte daboo bor akkasii ba'u miti tolan jedhamuun daboonni jedhamu kunillee dhaxxee hojjettee fi bor dhufanii si hojjetu waa laattee fi bor kana naa godha jettee gootaa yookaan horiitti geeddartee bor muratti hangaaf tokko akkasii godheera akkan naa godheete tolan jedhamu kun. Tola ooltummaa jechuun keessaa dhufee kennaa afuuraati akkanaaf galutti kennaa afuuraati tola ooltummaa jechuun tola akkasumatti keessi ajajee namaa gooterraan kan hafe utuu keessi ajajanii kee fooniin yookaan namni maal naan jedhaan abaluu maal naan jedhaan yoo goote borgatii gaafachuun kee nafu. Maaliif hangaaf tokko akka godhee fi anillee gaaf tokko akka godhee fi ture har'a garuu akka itti na ilaalte jedhan miti dubbiin. Tola jechuun toluma bakka bor waan hin yaadanne iyyuu deebite jechuudha gootee fi bor waan hin yaadanne. Inni godhamuuf sunillee wanta keessa isaa gammachiisu jechuudha. Ba'aama tokko yoo sitti ulfaate namni dhufee sii qabe si gargaaree namni sun gatii si gargaare isaan tasirkaan fudhatu garuu si gargaaree ba'aan sun sitti salphate jechuudha yoo wasaasaa dhufee sii qabe. Garuu warri ba'a namaa baatanii dhufanii baatan gatii baasuu jalqaba birrii 50 birrii 10 birrii 20 jedhanii tolan jedhamu laamma kun gatii baastee wanta sii baatanii fi sittiin salphatu. Barreeffatta laa barreen masiinan baachisee kan akkasan godhee tiraanspoortii kan itti baasee tola ooluu jechuun garuu akkasumatti bor namni naafa beeku bor namni sababan kana godheef naafa dubbatu jettee waan gootu miti. Gargaarsa tokko immoo tola eega nama gargaarte miidiyaan illee bor naafa dubbatu jedheen godhan. Maaliif wantan godhu wantan gargaaru tokko keessa kootii dhufe hafuura koo waaqayyo keessa kaa'e keessaa kee waan ta'eef waaqayyotti akka itti gammaduufan godha. Gaarii goote sana boru ija isaa arguuf kan jiruun sirra jiru ija isaa arguun kan sirra jiru yoo akka namni sii beekutti gootu miti. Akkasumatti yoo goote fura waaqee dhaggeeffatte yoo goote boru waaqeessitti gammadaa jechuudha. Akkasumatti fakkaata tola ooluu jechuun tola gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma tola miti gatii cubbuu kan akka kana jechuudha. Boru eebbiseen kana naaf godhe nama taatu jedhee godhee boru ija anaan arguu barbaadanii tola kan inni dhiiga sanaaf dhangalaase akka kanatti naa galanaaf tola ooltummaa jechuun hiikisa. Mootiin yeroo baay'ee dubartooti hojii tola ooltummaa irratti gara laafiyyiidha yoon jedhe natti nan qaanessus natti ulfaatus garraamummaa qabu armootiin ana dabalatee yeroo baay'ee yoo ilaalte biyyuma keenya keessatti yoo amma hin gargaaru abaluu warra akka babachuu gobanaa fa'aa almaasa shanee fa'aa baay'eedha. Maaliif kana gochuu ka'an keessa isaanii garraamummaa waan jiru haadhummaan waan jiruuf
gara laafummaa waan jiruufiti tola godhu jechuudha. Waan baay'ee tola namaa oolu namaa dadhabu ilmi koon beela'ee namni sun hin beela'ee namni sun kana ta'ee wayyoo anaa nyaatu qullaa ta'ee kana malee hin qabu waan uffatu manni isaanii jireenya isaanii nama gaddisiisa jechi kun jedhamu akkaataatti harka qaban humnattiin harka qaban yoo dhaban illee bira dhaabatanii tola oolaniif yoo dhaban illee jechaan iyyuu hin ibsu yeroo baay'ee harmootiin. Kanaaf haadhotiin yeroo baay'ee gatiidhaan iyyuu miti kan isaan garraamummaa namaaf oolanii. Aadde Muluun maal jedhee kan ibsu hin beeku. Ani akka koofi Muluudhaa wajjin guddanne daa'imummaadhaa kaasnee ol beekna. Amala ishee amma tokko iyyuu baay'inaan hin beekan. Daa'imummaa isheetti kaastee amma umurii kanaatti jechuudha. Hojii amma isheen itti jirtu kanas sirriidha. Hojiinuma itti dadhabaa dhufne. Samma keessa jirtu akkaataa isheen itti keessa seente iyyuu siluma keessa ishee waan nama gargaaru tokko jira. Manumaa kaaftee durumayyuu. Manumaa kaaftee yoo beelofne ishee matti baqannaa Muluu bira dhaqanii beela waan ittiin bahan tokko hin dhibu. Asuma maltee asii maltee beela nu oolchiti namarratti beekte amma ganaa obbolooti keenya irra dhiiraallee haraa yeroo dhufanii beekti isheen abaluuf maal akka barbaachisu maal akka barbaachisu keessuma ishee bulee hojjetooti jiru amma hojjetooti jiruuni qe'ee keessa hojjetoota jiran kan akka gosa isaaniitti illee baay'ee gadditiif baay'ee ooltiif jechuudha. Mammaan abbaan alallee jiranii isaan jalaa ba'anii nama gargaaruun hoo'uufiin dafanii gahee rakkina nama arguuni keessa ishee jira. Keessumatti uumamee waan jiru wayinatti fakkaata naannin ishee namarra jirtu kun. Hojii kana immoo sirriidha jalqabatti biyyuma sana eega dhadheeti tuuchi naqinuu amala akkasii qabdi garuu eegachi dhadheeti kiliinikii irratti jalqabde kiliinika mandii irratti. Yeroo dhadhee biyya ormaa sanatti wanta tokko argituti isa siin isheen beektu immoo garaa ishee raasee natti fakkaata. Jechuun amma rakkina biyya keenya keessaa yeroo biyya dhaqan itti mul'ata ta'e hin beeku waanillee dhaqee hin beeku. Garuu eega as taa'een biyya kootiin goda mandiillee natti mul'ata naan as taa'e. Eegan biyya kanatti galeeti jireenya harmootii biyyaa orra qoraan baatanii miilla duwwaa deeman faanillee eegan as galeeti natti dhaga'ame. Durachuma keessan jira natti mul'atu. Akkuma kanatti fakkaata kan Muluu kiliinika mandii sirriba akkaataa isheetti jalqabdanii soorisa achiin beeku yoo ta'e konteenara lama orrachi ishee wajjin hojjetantu beeka akkaataa itti as galee konteenara lama kan akka gargaarsaatti gashiteetti Muluun. Yeroo baay'ee rakkinni biyya keenya keessa jiru kiliinikii sanatti illee xinnoo mufannaan qaba maaliif yoo naan jette eenyu waan hin goone tokko gooteetti amma namni kun umurii ishee dura ala dhaquu warri qaban tokko kan hin goone faranjooti immoo gochaa kan turan hojjette Muluun. Kana cimsee dubbachuu maaliif an barbaade hojiin dadhabaan ture konteenara lama galee sana waajjira keessa orra hojjetan utuu hin ta'in ulfa dadhabbii garaa dhaawtuu hin qabullee jaalala biyya kootiif waan hin qabuufi wajjin dadhabeera konteenara galee sanaa jedhe. Orri waajjira keessa hojjetan garuu hin dhimmine taankii ullee hin jenne nama kana waama sartifikeetii kennaniif tokko illee hin qabu. Kun kanatti siin dhufa maaliif beektaa? Ishee ijoo dubbiin silaa haasa'eedha. Muluun maaliif goote kana keessa ishee isa bulee jiru sanaaf goote. Anatu jara kanatti gadde malee taankii jechuun nama jajjabeessa malee waan intanii ta'uu qabu. Isheen garuu naafa dhufanii ol naa kaasanii naa ajajan jettee goote miti. Keessa isa jiruufiti kana goote mi'a sireen geeddaramee jira kiliinika mandii soba waan hin qabne firaashiinsaa intanii uffatanii bulansaa hundumsaa geeddaramee jira. Eessarraa dhufe gargaarsaan ija baattee kan isheen funa olitti guurtee konteenaratti guuttee itti dadhabdee ol baatee gabbuutee fiddeedha. Itu kan ishee kan dhuunfaa ishee godhachuutu dandeessu. Saba koof jettee maatii koo keessa jira jettee gara laafina sila qabduun tola kana oolteetti isheen achirraa fuutee fiddeessa kanaaf laatteetti. Achuma irratti jirtu maal goote amma maaltu si keessa bulaanaan jettee gaaf tokko amma maal yaaddati yeroo baay'ee waaqee nutti dubbata faayizawee anatu xinnoo ishee irraa antanii ta'e malee maal yaaddammatii hojiin kun akka kana ogoone kiliinikoo calluma jedhe isa dhufe jalqabaa yoo hojiirra nooshine isa yoo natu dhufee gara mana xaraksiisee irra dhaabatee yoo manicha qulqulleessinee as qabne siree kana dhaaba isaanoo mi'a dhufedhanii galagalee ilaalan bal'eessaa jiru san faranjoota irraa kadhadhee fide. Maaltu si keessa bule maal hojjennu jette amma saba kanaaf yoo maal goone wayyaa kunoo laaddoo qopheesseeraa jette iddoo qopheessee tokko qabdi lafa bittee mana bittee ofii keessa jiraachuutu ishee malu maal keessatti godhu saba koof jette tokko qabne. Anillee kan keessa koo jiru harmootii fi ijoollee durbaa daa'immanii agargaaraman. Kana irratti waaqayyoon kadhannaa innaan kadhadhu kanaan jette hin kadhanna waaqayyoo maaliif Muluu koo annan gadda yeroo baay'ee
kan qoraan baatee karaara miila duwwaa deemu an harmootii man argaa. Ijoolleen daa'imman immoo barumsa ga'aan qabanii abbaa barbaadetu bakkeetti gudeedee bal'eessuu danda'a. Kanaaf barumsi naamusaa jiranii barumsa jireenya ofii kamitti akka fudhatanii deeman utuu barumsa akkasii argataniitiin tinimti wayii dhaabbatee hosteelumti wayii yookaan iddoomti barumsaa wayii isteeshinii wayii dhaabbatee jedheen kan hojjinaase maaloo kadhadhu kanan godha waaqayyo kadhadhu naan jettee deemte biyya ishee. Hin kadhannee kadhachaa matuu deemne proposaalii qopheessinee maal jennee hin gaafannee karaarra bu'ee ituma kanaan deemtu xinnoo achiiti argannaa argattee ittiin hojii kana bal'isnee hojjennu danqamte akkanatti himteetti. Dhaabbati ishee gargaaru sanatu biyyi biraa yeroo gargaarsa fudhatee hojiirra oolchuu dhiisu biloog godhu isaan. Likka dhufee kan keenya bira gaafa ga'u qarshii laannedha itti olii galan biloog godhaniitu nu jalaa malee mul'atti propozaaliin ture sun bal'aa ture akkuma hosteela iddoo gaariin hojjetame ijoolleen durbaatti baratanii jireenya naamusaa akka jiraatan pilaas harmootiin iddootti baratanii gargaaraman. Even miila qullaa deemuu akka dhiisan uffata isaanii qulqulleeffatanii uffachuu gooftaatti akkamitti akka jabaatan amantii adda baasnee yeroo kana jiru akka kanatti ture yaadi jiru propozaaliin isaa ammayyuu jira akka kanatti rakkina horiin argamu kaayindii duwwaa laataniif maateriiyaalii madda addaa jechuudha maateriyaaliin kennameef immoo amma tokko deemsisaa jira akka sanattitu sayyaaddee isheen jalqabdee ta'uuf yoo dhiiseyyuu amma tokko gargaaree deemsisaa jira dhimmitee ofii isheetii ofitti hir'istee faranjoota jabaattee manan beekaniidha ta'uu kadhattee fidde baay'ee gargaarsa gochaa jirti akka koof namatti mul'achuu dhiisaa an argaan jira gargaarsicha jedhee manii hubadha an argaan jira gargaaraa jirti gargaartu waan biraati inni jedhu inni kan biraadha kana eegutu mindaa kaffalee fituu hin ta'in eegutu dhufee yookaan waldaa biraa yookaan mootummaa dirqisiiseetu hin ta'in fedha ishee keessa ishee bule sanatu waan biraan ilaaltu taankii namaan ilaaltu ati jejjee dhiiftee dhimma ishee miti isheen hojii isheetti bufuudha. Gochuuf kaanaan amma nufutti wanta gochuuf keessa ishee bule nama gadditeef tana amma bira geessee taargeet gootutti hin deebitu muluun. Ani yeroo baay'ee nannufama isheen kanas lafaa kaaftee amma namoota baay'ee gargaarti karaarra. Karaama kanarraa eeyyuun beeku mootummaan kun hin beeku. Eeyyuun beekuun dhattee gargaartii dhattee uwwistee qodaa manaa sharaa keessatti namni dhimma itti hin baane qodaa babbareedaa dhattee laattiif. Kanaaf maaliif gootiin boroo isaan hin gatu maaliif balleessiti jedhe keessi kottee itti haaranaan eroon ishee keessa jiru ishee dhowwuu hin danda'u. Amala akkasii qabdi baay'ee nama tola namaa ooltuudha. Mul'atichi inni jalqaba ka'umsi jalqabaa sun ammayyuu hin hojjetamu. Ka'umsi jalqabaan amma sitti mee kun hojjetame iyyuu fagoo ga'a. Amma singaafame beeku jenna ijoolleen shamarran keenya amma beekoodha seera naamusa jireenyaa beeku jenna. Haatiif abbaan danda'anii ijoollee ogummaatti abboommiti guddisaniiru jenna. Soba ka afaan guuteen jedha soba kun hin jiran. Deema inafa. Teknoolojii amma jiru wajjin ijoollee keenya deemsisuu fi barumsi afu jira na keessayyuu wanti jiru. Maaliif waan baay'ee waan isaan hafe fakkaatee abidda harkaan qabachaa jiru ijoolleen keenya. Dorgommiitti fakkaatee ijoollee isaanii balleessaa jiru maatiin keenya. Kanaaf hinafa wantichi iddoon keenya waan ta'eef ammayyuutu ta'e kanan jedhu nama tokko nuu kaasee miti amma waaqayyo. As fiinnee achi deemnee kanaan ijaarsa kanaan goona kana goona jechuurra nama ka'e sana qabatanii itti duukaa deemanii fagoo ga'ama. Waldaan kiristaanaas ta'u mootummaan iyyuu waajjirri mootummaa ta'u waajjira mootummaa jala galtu itti kan jedhu hojjechaa jirtu laayisensi gootee hojjechaa jirtuni isaan iyyuutu ta'e mirgi mootii fi daa'immanii maal hojjechaa jiru. Nama kana biraa sirriitti gargaaraa jiru gargaaraa hin jiran harka 100 keessaa 30 gargaaraa jiru. Gaafa isheen itti boossu gaafa isheen hojjetaa ishee ergitu waraqata raafilii waan barbaade irratti haasaa kennuudhaan maaliif kan dhugaan beekuun haasa'an. Garuu nama tokko gaafa waaqayyo nu kaasutu duukaa buune mootummaanis waajjira mootummaa keessa hojjetan bira dhaabatanii maaliin sappoortii goone maali kobilistoonii koo uummatatti dabalatee mootummaan parsantii ta'e gargaaretti kan magaalaa lamma tokkoyyuu sirrachaa jiru. Kun immoo dhagaa tokko ijaaruurra kan caalu nama tokko ijaaruuf bira dhaabatanii waan hunduma isheen hojjettu diippilii keessa galixanii beekaallee kennanii fi akkasitti yoo goone maaliin si gargaaruutu jedhanii maalirra jirtu gaafatanii namni kun humna godhattee fagoo ga'uu dandeessi. Qofaa ishee waan ta'u gochuu hin dandeessu qophaa taatee masheen. Kanaaf inafa yaada ishee fudhatanii intalli isheen jettu kana ijaarsa isheen jettu kana ijaaranii iddootti tireeningii ijoollee durbaaf keessuma durbatu bor deemee dhaqee harmootii ta'anii kenname gaariidhanaaf. Maaltu teknooloojii waa'ee kompiitaraa maalitti beeku? Kompiitara keessa waan biraa barbaadu malee kompiitara keessa beekumsa isa kamiin barbaadanii baafachaa jiru ijoolleen. Ammoo waa'ee kompiitaraa fi beeka jedhee haasa'aa jira miti.
barsiisutu isaanirra jira. Ituu beekanii fagoo ga'uu danda'u waan ta'eef. Sirna gaa'ela seeruma gaa'elatti ittiin lixanillee haasaama gaa'elaallee akka itti jalqaban bakka dhumii ijaarsi ijoollee durbaa koo gara sananii haasaama kanalleetu barsiisaniiti. Kun barumsa mataasaa danda'ee gaafata. Ani ofii koo amma baradheera. Waa'ee gaa'elaa mana barumsaa qaaqiitu hin jiru baradheera. Akka saabjektii tokkotti nu barsiisu. Kana faallee sana keessa jirullee ijoollee kanatu barsiisee natti tolanaan. Ituu baratanii fagoo ga'u. Hinafa. Kanaaf ituu gargaaranii mootummaanis haa ta'u waldaan kiristaanaas haa ta'u nama kana qabatanii duukaa bu'anii hojjetanii natti tola ammayyuu lafa yaadde hin ga'in jirti wanti isheen akeekte bakka hin ga'iniif jiraasiin jechuu barbaade. Biyoorgii jedhamti isheenis jalqaba kaasina bira jirtu isheenis kadhannaa keenyanii hundinuu dhukkubfachaa jirti akka namni hundinuu kadhatuu fi akka waaqayyo ishee gargaaree gaaf tokko moo dhuftuuf nan kadhadha akka gooftaan ishee jajjabeessuu fi hundumti keenya akka kadhataniif hin gaafadha. Waaqayyo ishee gargaaru. Kanaafuu waaqayyo waan nu waametti amanamummaadhaan dhaabbachuu immoo hinnaan goosaaf humna isaa keessatti nu haa eegu baay'ee barbaachisaadha. Ameen. Meegaa sin abbaa warraan keessan hojii kana hojii tola ooltummaa kana akkasin hojjettaniif baay'ee akkasin deeggaroomayyuu galateeffattaniittu. Dubartoonni mee abbaan manaa isaanii akkasittiin jajjabeessuun sibiran jira jabaadhuttiin jechuun agamil keessaan himme hojii dubartootaa. Baay'ee tokko ammanni baay'ee na kabajaa baay'ee nama na bakka hin goota jedheen irratti amantii qaba. Kanaafuu nuun keessumaa dubartoonni uumaa keenyatti uumamuma keenyaanii deeggarsa fidaa jedhin goota hin dandeessaa jechuun baay'ee jaallannaa barbaachisaadha immoo dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo yoo oomaan jedhu jabaadhu hin ta'a jedhanii mooraalii olii eeguun hamilee walii eeguun barbaachisaadha. Akkasumas immoo wanti sun yoo ta'uu baateyyuu maal ati yaalteetta mini haadhoo koo dhiisii ati yaaluu keetiin kan waaqa sirraa barbaadu malee nama hundumaatu milkaa'amini jedhanii ollee deeggaruunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu obboleettonnis abbaa manaa deeggaruu warra abbaa manaas immoo haadha manaa isaanii deeggaruu namni wal deeggaree hojii keessatti wal jajjabeessuu qabaa jettu. Inni baay'ee barbaachisaa fi gaariidha. Amanummaa immoo olirraa qabaachuu oomaan jedhu jedhi dhaqi jechuudha. Tole eebbifamaa. Yeroo xiqqoo qabduu yeroo qabdan keessaa immoo yeroo baay'ee nuuf hirtanii as istiidiyoo keenyatti argamtanii turtii nu waliin taasistanii daawwattoota keenya yookaan kan foddaa televezyiinii isaaniitiin mana ta'anii nu daawwachaa jiranii fi waan barumsa ta'uu danda'u waan hubannoo ta'uu danda'u nu qooduu keessaniif guddaa sin galateeffannaa ulfaadhaa. Galatooma. Gooftaan isin eebbisu. Ameen. Eebbifamaa adda. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen qophii ogeettii mo'aa daawwachaa aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtan isin galateeffadhe qophii keenya yookaan turtii aaddee muluu qaabataa waliin taasisnee asuma irratti xumuraan jiraga. Aaddee muluu qaabataa biyya Noorweey keessa kan isaan jiraatanii biyya Noorweey keessatti nama hojii garaagaraa hojjechaa jirudha. Garuu as biyya keessatti deebi'anii hawaasa gidduutti dhalatanii guddatanii fi tajaajila garaagaraati kan isaan laachaa jiranii keessumaa immoo dubartootaa fi daa'imman irratti xiyyeeffannaatiin kan isaan hojjetan dubartoonni hojii isaaniitiin akka isaan of danda'anii daa'imman garaagaraas akkasuma ol deemaa bor biyyaaf bu'aa buusuu danda'an garaagaraati kan isaan guddisaa jiranii turtii isaan waliin taasisneenis egaa dhimmoota kana hundumaa daawwachaa turtaniitu torban ogeettii biraan isiniif qabaddee dhiyaadhe qopheessituun qophii kanaa Lalii Girmaati torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u nagaa waaqayyoon tura.